Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni Arabaa Israa'el wajjin hariiroo isaanii idileetti akka deebi'aniif yaamicha dhiyeessuun dhaga'an. Manni maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa ayyaana Iid al-Adhaa ilaalchisuudhaan ibsa kanneen hawaasa Musliimaa Itoophiyaa hundaaf yaamicha nageenyaa dhiyeessuun dhaga'an. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa ergama nagaa eegsisuu idil addunyaa keessatti gahee isaa cimsee itti fufuuf ammas ergama bobbaa waraanaa jalqabu eebba leenjifamtoota mana barumsa leenjii Huursoo irratti ibsa kenneeti jira. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti guyyaa har'aa diroonii dhukaasuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Andee dabbeessi dhageessifnee hanga footootu Hegeree Miidiyaati amma bal'ina oduutti sina. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota biyyoota Arabaatii fi Musliimaa ta'an hariiroo Israa'el waliin qaban akka idileetti deebisanii akka haaromsanii fi waliigaltee Abrahaam jaamtutti akka dabalamaniif yaamicha dhiyeessuun dhaga'an. Yaamichi pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp hooggantoota biyyoota Arabaatiif dhiyeesse kunis qaama marii waraanaa Iraan waliin xumuramuuf taasifamaa jiru keessaa tokko akka ta'etti ibsameeti jira. Akka odeeffannoon gabaasa waa'ee kana ilaalchiftee baatee ibsitutti Tiraamp dilbata kaleessa waliigaltee dhukaasa dhaabu Iraan wajjin taasifameen booda tarkaanfiin guddaan itti aanu amma adeemsa nagaa Israa'el waliin ta'uu akka ta'es dubbate. Tiraamp hooggantoonni biyyoota Arabaa akka Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Qatar, Turkii, Pakistaan, Masrii, Joordaanii fi Bahreenitti bilbiluudhaan marii waliin taasisee jiraachuu ifoomse. Pirezidaantichi ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen tumsi biyyoonni baajjiddu galeessaa waliigaltee seena qabeessa Abrahaam waliin taasifamuun waliigaltee Iraan waliin taasifame daran kan cimsuu jechuudhaan ibse. Biyyoonni akka Saudi Arabiyaa fi Qatar Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasii uumuudhaan mootummaa Filistiin hundeessuun haal duree akka ta'e gaazexaan Jerusalem Post fi Al Jazeeraan gabaasetti jira. Manni marii dhimma Islaamummaa Itoophiyaadhaa ayyaana Arafaa ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa irraa kanneen hawaasa Musliimaa Itoophiyaa hundaaf nageenya isaanii akka eeggatan yaamichaaf dhaamsa dabarse. Manni marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa hijiraa 1447 sababeeffachuudhaan hawaasa Musliimaatiif nageenya biyya isaanii akka eeggatan dhaamsa dabarse. Itti aanaan pirezidaantii mana marii dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Abdul Kareem akka ibsanitti nagaan Itoophiyaadhaaf murteessaa ta'uudhaaf hawaasni Musliimaa Itoophiyaa keessatti nageenyaaf bu'uura guddaa kaa'uu ibse. Sababoota adda addaatiin namoota rakkatan deeggaruudhaan ayyaana kana nagaa fi kabajaan akka dabarsaniif cimsee dubbate. Itoophiyaanonni aadaa fi amantaa wal gargaaruu waan qabaniif hawaasni Musliimaa immoo kanaan adda turee waan ta'eef nageenya isaa eeggataa namoota rakkatan akka gargaaruu dhaamsa dabarse. Namni hundi ayyaana kana kabajaa nagaaf tokkummaa biyyattiitiif akka dhaabbatan ergaa dabarse. Islaamummaan amantii nagaa fi haqaa ta'uudhaan hawaasni Musliimaa filannoo waliigalaa torbaffaa biyyaalessaa Itoophiyaa irratti dammaqinaan hirmaachuu fi filannoon kun karaa nagaatiin akka xumuramuuf gahee gaarii akka baatanis yaamicha dhiyeesseeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa ergama nagaa eegsisuu idil addunyaa fakkeenyummaa qabu ammas cimsee itti fufuudhaaf ergama nagaa eegsisaa biyyootatti bobbaasuu ammas jalqabuu isaa beeksise. Manni barumsaa loltoota isaa ergama nagaa eegsisuu idil addunyaa irratti leenji'an guyyaa har'aa Huursootti eebbisiisuun ibsame. Akka Meejjar Akilileen Laggasaa ibsanitti manni barumsa leenjii Huursootti itti gaafatamaan kominikeeshinii fi miidiyaa hawaasaa eebbifamtoonni leenjii bobbaa dura Unitii ergama nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaa fi Suudaan kibbaatti akka ergaman beeksiseet jira. Kanaanis immoo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa itti gaafatamummaa abbaa biyyummaa fi daangaa biyyaa tiisuuf qabu ogummaa olaanaa fi wareegama hin raafamneen akka kafalu beeksise. Nageenya idil addunyaa eeguudhaa fi itti gaafatamummaa idil addunyaa isaa yeroo kamuu caalaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fakkeenya waan ta'eef nagaa eegsisuudhaaf Suudaan kibbaatti fi Soomaaliyaatti kan bobbaafaman ta'uu beeksifame. Eebbifamtoonni kunneen ergama isaanii gahumsa olaanaan baachuudhaan maqaa gaarii Itoophiyaan qabduu fi uummanni Itoophiyaa qabu akka eegsisan hoogganaan itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa Jeneraal Abbabaw Taaddasaa dhaamsa dabarse. Raayyaan ittisa biyya Suudaan waraanni Itoophiyaadhaa mootummaan Itoophiyaadhaa humnoota dafee dhaqqabaa Suudaan keessatti deeggaraa jira jechuudhaan erga himannaa dhiyeessaa tureen booda guyyaa irraa naannoo daangaa Itoophiyaa diroonii dhukaasuun ibsame. Raayyaan ittisa biyya Suudaan diroonii diinaa naannoo daangaa Itoophiyaa naannoo qilleensa isii sarbee kuffisuu beeksise. Kana leellaa qilleensaa waraanni Suudaan naannoo Kordofaanitti raawwateen lubbuun namaa dabruu beeksifte. Haaluma kanaan ibsi viidiyoo gabaabaa dilbata kaleessaa baheen humna waraanaa Suudaan diroonii cimaa caamsaa 24 bara 2026 guyyaa kaleessaa naannoo magaalaa Damaaziin naannoo qilleensa Suudaan irraa dhukkaafamu daangaa Itoophiyaa irra bu'uun ibsame. Hanga gabaabni kun qophaa'ee jirutti aangoonni
Itoophiyaa gabaasa kan ilaalchisee deebii kan hin kenne hoggaatu haleellaa diroonii dhiyoo kana magaalaa Suudaan Kaartuum keessatti raawwatamteef dubbiimaan waraana Suudaan mootummaan United Arab Emirates karaa Itoophiyaatiin waraana finciltoota Suudaan humna dafee dhaqqabaa deeggaraa jira jechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti deebii kan kennan ta'uu eega beeksiseen booda guyyaa kaleessaa dirooniin kun kan dhukkafame ta'ullee ibsame. Walitti bu'iinsi saba Sidaamaatii fi Oromoo Gujii gidduutti gaggeeffamaa jiru ammas itti fufuu miidhaan hedduun qaqqabaa jiraachuu ibsame. Mootummaan naannoo Sidaamaa walitti bu'iinsa naannoo daangaa irratti mudataa jiru to'achuu isaa yoo beeksises hawaasni naannichaa garuu walitti bu'iinsi kun guyyaa tokko booda deebi'ee bifa haaraan ka'uudhaan miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namaa irraa gahaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Walitti bu'iinsi kun naannoo Sidaamaatii fi naannoo Oromiyaa godina Gujii daangaa iddoolee waldaangeessan irratti mudataa kan jiru yoo ta'u kanaanis Sidaamaa bahaa aanaa Baansaatti walitti bu'iinsi kun deebi'ee uumamaa jira. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti haleellaa humnoota hidhataniin gandoota Hamshoo Booranaa jedhamu keessatti raawwatanii lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'aa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u mootummaan naannoo Sidaamaa nageenyi bakka duraatitti deebi'ee jira jedhee ibsus haleellaan kun cimaa jiraachuuf jiraattonni baay'ee yaaddoo keessa galanii jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dambaliin jeequmsa haaraan kun walitti bu'iinsa aanaalee daangaa Bacheeraa Araaroo gaafa guyyaa 10 hanga 15 bara 2018 gidduutti uumame ta'uu isaa yaadachiisuun hanga ammaattis walitti bu'iinsi kun guutumaan guutuutti akka dhaabatee hin jirree fi gidduudhaan qabbanaa'aa ka'aa akka jiru kan ibsan yoo ta'u kanaanis hawaasni daangaa irraa babal'ifannaa lafaatiif jecha dhiibbaawwan garaagaraa walirratti geessaa jiraachuu fi qabeenya akka mancaasan taasisaa jiraachuu ibsamee jira. Mootummaan naannichaa kanaan dura nagaa naannoo sanatti deebi'uu isaa kan beeksise yoo ta'u haa ta'u malee haalli keessumattuyyuu gandoota naannichaa keessatti mudataa jiru hammaataa fi walxaxaa ta'uu isaa jiraattonni himanii jiru. Walitti bu'iinsi amma deemaa jiru kun lammiilee irratti rakkoo namummaa guddaa fi miidhaawwan garaagaraa akka mudatu taasisaa jiraachuu fi qaamonni murteessootaan gidduu seenanii nagaa akka buusaniif waamichas dhiyeessanii jiru. Hanga ammaatitti mootummaan naannoo Sidaamaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa ifatti addeessii keessumayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa kan hin jirre yoo ta'es mootummaan naannoo Sidaamaa nagaan mirkanaa'eera jedhus garuu walitti bu'iinsi hanga ammaatitti itti fufee jira. Qoqqobbiiwwan ulaa Hormuuzaa irraa kaahamaa turan ka'uudhaan daldalli karaa duraatitti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuu ibsame. Sababa waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti ji'oottan 3 darbaniif guutumatti cufamee kan ture Strait of Hormuz geejjibni doonii daldalaa fi geejjiba boba'aa daangeffame deebisee eegaluu isaa Rooyitersiin gabaasee jira. Akka maddeen gabaasaa jiranitti taankeroonni 2 gaazii uumamaa dhangala'aa LNG fe'anii isaanis kaleessa galoo galaanaa irraa bu'uudhaan gara Paakistaanii fi Chaayinaa kan galan yoo ta'u super taankeriin ji'oota darbe irraa eegalanii qabamanii boba'aa Iraan fe'aa turan dhuma torbee darbee keessa karaa bishaan kana keessa qaxxaamuruu akka danda'anii jiranis ibsamee jira. Strait of Hormuz dhiheessii anniisaa ijoo addunyaa kan boba'aa dhangala'aa fi gaazii uumamaa ta'uu walumaa galatti addunyaa keessaa harka 5 keessaa tokko kan qabatu yookaan gama dhibbeentaa 20 kan qabatu yoo ta'u kunis cufamuu isaatiin wal qabatee dinagdee addunyaa kan Itoophiyaa dabalatee dhiibbaawwan guddaa fi rakkoolee hedduun mudachaa turuun isaa akka yaadatamudha. Ammatti tiraafikoonni galaana daangaa cimaa mootummaa Iraan kaaheen hamma tokko deebi'uu kan eegalan yoo ta'u baay'inni daldalaa ammallee sadarkaa waraanaan dura ture irraa hedduu gadi bu'aa ta'uu isaa kan kaahame yoo ta'u haa ta'uutii malee ulaa kanarra daldalli kanaan dura ture akka deebi'uuf tattaaffiin cimaa fi deeggarsi akka taasifamus ibsamee jira. Hojii gaggeessitoonni anniisaa fi xiinxaltoonni doonii akka jedhanitti naannichi guutumatti gara daldala idileetti deebi'uuf ji'oota hedduu fudhachuu danda'a kan jedhan yoo ta'u dadammaqiinsi xiqqaan Strait of Hormuz keessatti mul'atu gabaa boba'aa fi anniisaa addunyaa jijjiiramaa hin qabne keessa galchuun kanaanis tattaaffiiwwan hedduun taasifamuu fi nageenyi Iraan mirkanaa'uu keessatti qoonni addunyaan qabdu olaanaa waan ta'eef biyyoonni hedduunis deeggarsa nageenyaa akka taasisanis gaafatanii jiru.